Yoyyaa kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa jirra jirtu jecha har'a immoo taatee addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Dubbichis akkas ture. Dabalee agartanii dabalee kaasaa warqisanii dabalee agartanii namticha ilkaansaa warqisanii. Dhimma kormaa lukkuu mana murtii wal'aabanii. Finfinnee bitoota 28 2015 kaaba Naayijeeriyaa magaalaa Kaanoo keessatti kormaan lukkuu iyyuun hirriba na dhoowwu jechuun ollaan mana murtii wal'aabanii jedha. Dubbii ajaa'ibaati. Manni murtii Naayijeeriyaa komii dhiyaate hordofee abbaan lukkuu kormaa lukkichaa hanga jimaataatti akka qalu ajaja akeekkachiisa jabaa dabarse. Abbaan qabeenyummaa Maalaam Yusuf abbaa kormaa lukkuu ayyaana Good Friday yookiin jimaata qulqulluu jedhamuun beekamu irratti firoottan isaa affeeruuf lukkicha akka bite eeruun ayyaanicha hanga ga'utti yeroon akka kennamuuf mana murtii yeroo dabalata gaafate. Manni murtii dubbii kana waabeffachuun yookaan dubbii kana irratti xiinxala kennuudhaan abbaa murteen mana murtii sanaafis gaaffii Maalaam Yusuf maricha simachuun kormaan lukkichaa naannawaa ollaatti akka hin dhiyaannee fi iyyuun jiraatota akka hin geenye akeekkachiisa cimaa kennuun hanga jimaata dhufuutti guyyaan kennameefii jedha mana murtii irraa kan dhiyaate. Yusuf akkaataa waadaa galetti jimaata dhufu kormaa lukkichaa qaluun akka sooratu yoo hin taane ammoo adabbiin mana murtii akka eeggatu abbaan murtichaa ajaja jabaa dabarseera jedha. Manni murtichaa murtee kanaan haa dabarsu malee Naayijeeriyaa naannawaa garaagaraatti loowwanii fi lukkuuwwan mana keessa tursiisuun akka yakkaatti kan ilaalamu ta'uu AFP'n waabeffachuudhaan gaazexaan Yuugaandaa Deeyilii Moonitar jedhamu gabaaseera jedha. Dubbichi dubbii ajaa'ibaati. Kunis warraa jedha. Biyya keenya keessatti taatee kanaan wal qabatee osoo bifa kanaatiin manni murtii dhugaa jiru ilaale rakkoowwan meeqatu jiraan immoo gaaffii keenyaa fi qeeqa keenyadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenya akkuma sabiskiraayib gochuuf hin dagatina. Odeeffannoo wayitaa dhugaatiif nu hordofaa galatoomaa isiniin jenna. Lafa nagaa oolaa. Dabalee agartanii dabalee kaasaa warqisanii dabalee agartanii namticha ilkaansaa warqisanii naan soobee ergaan dhufnee damma koo naan soobee ergaan dhufnee naan soobee ergaan dhufnee taatumti jaanna argifanii naan soobee ergaan dhufnee naan mana ijaa si argafanii karaa baalee bu'anii uuru fagamaa maaloo nama gartee karaa baalee bu'anii tuuru.